Kabajamtoota hordoftoota yuutuubii kanaa bakka jirtanitti nagaan koo isin haa qaqqabu. Akkam jirtu? Ani nagaadha. Har'a kutaa barnootaa kutaalee elektiriikaa konkolaataa kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kutaa elektiriikaa konkolaataa kanaa bakka gurguddoo shanitti qooduudhaan kan ilaallu ta'a. Kutaaleen shanan elektiriikaa kutaa baatirii, kutaa motora kaasan yookiin starting sistemii, kutaa baatirii chaarjessan yookiin charging sistemii, akkasuma kutaa ibidda uumuu danda'an yookiin ignition system, dhumarratti kutaalee ibsaa yookiin lighting system kan jedhaman wal wajjiniin kan ilaallu ta'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota weebsaayitii kanaa yeroo hundumaa kanan isin affeeru viidiyoo kana subscribe, like fi share akka gootan barattoota leenjii konkolaachisummaa fudhataa jiran akkasuma barattoota makaanikaal injinaringii fi awutoomotiivii kolleejjii garaagaraa irraa barachaa jiran waan isaan fayyaduu fi isaan biraan akka geessan isiniin gaafadha. Har'a kutaalee shanan kana keessaa kutaalee isa jalqabaati kan nuti ilaallu. Baatirii waliin ilaalla. Baatirii konkolaataa kan wal wajjiniin ilaallu ta'a. Baatiriin konkolaataa yeroo baay'ee keessumaa biyya keenya keessatti kan tabalaasha'u yookiin kan miidhamuu fi yeroo yerootti konkolaachistoonni kan wajjiniin rakkatan akkasuma balaa sanarraan kan ka'e balaan konkolaachisaa kan dhufuu fi akkasuma konkolaataaleen dhaabataa kan oolan balaa baatiriirraan kan ka'e waan ta'eef har'a barumsa ga'aa fi hubannoo guddaa irraa argattu jedhee waan ani itti amanuuf kutaa kana qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kutaaleen arfan hafan immoo akkasuma dhawwataan kan wal wajjiniin barannu ta'a waan ta'eef har'a waa'ee baatiriitiif sirriitti hubannoo akka qabaattan nan barbaada. Akkasuma gaaffii yoo qabaattan, yaada yoo qabaattan koomentii akka isin naaf gootan akka naaf barreessitan nan barbaada. Egaani kutaalee elektiriikaa konkolaataa jalatti jalqaba irratti kan nuti ilaallu baatiriidha. Baatiriin kutaalee elektiriikaa hundaaf isa bu'uuraa ta'ee keemikaala keessaa isaa jiru gara elektiriikaatti jijjiiruudhaan kan konkolaataadhaaf bu'aa guddaa buusudha jechuudha. Kanaaf baatiriin keemikaal inerjiidha. Anniisaa keemikaalii of keessaa qaba. Akkuma beekamu keemikaal inerjii kana gara anniisaa elektirikaalaatti jijjiiruudhaan ibsaa garaagaraa, ibsaa dheeraa, ibsaa gabaabaa, ibsaa nuti daashboordii irratti fayyadamnu akkasuma ibsaa fireechaa isaan kun egaa baatiriirraa maddu jechuudha. Jalqabni isaanii baatiriirraa waan ta'eef baatiriin kun egaa keemikaal inerjii kana gara elektirikaal inerjiitti jijjiiruudhaan anniisaa ifaa akka nuti argannu godha jechuudha. Egaan baatiriin bakka lamatti kan inni qoodamu. Innis baatirii kan banamuu fi kan hin banamnedha. Yookiin elektiroolaayit baatirii fi siild baatirii jennee bakka lamatti qoodnee ilaalla. Asirratti akkuma argaa jirtanii baatiriin kun qadaada qaba, ni banama. Banamee bishaanii fi akkasuma keemikaalli garaagaraa kanneen salfarik asiidii yeroo yerootti kan itti dabalamu ta'a jechuudha yeroo sarvisiiti. Kanaaf baatiriin kun kan banamu elektiroolaayit baatirii jennaan jechuudha. Kanaaf bishaan yeroo yerootti waan dhumuuf bishaan banamee itti nam'a. Inni kan biraan siild baatirii jedhama yookiis immoo kan hin banamne jalqabuma haguugamee kan jiruu fi kan banuu hin dandeenye bishaanii fi wantoota garaagaraa kan itti naqamuu hin dandeenye siild baatirii jedhama jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee biyya keenya keessatti baatiriin inni banamu kun ispeer paartiinsaa yookiin kanneen keemikaalaa bishaan akkasuma wantoonni kun liid oksaayidiin kun biyya keessatti erga galanii booddee walitti assembildi ta'uudhaan baatiriin kun biyya keessatti yeroo isaan hojjetaman jira. Kanaaf egaa biyya keenya keessatti illee ni hojjetama jechuudha.
Garuu siildi kan ta'an kun biyya alaarraa keessatti kan galfamanidha yeroo baay'eeyyuu. Haala kanaan adda baafachuu dandeenya jechuudha. Faayidaan baatirii maali? Baatiriin maaliif nu gargaara? Konkolaataa keessatti faayidaan baatirii maali jennee beekuu yoo barbaanne, tokkoffaan motora kaasuuf nu gargaara. Motora kaasuuf yookiin immoo motoriinoodhaaf humna elektiriikaa kennuuf akka motorri naanna'u godha jechuudha. Jalqaba furtuu yookiis immoo qulfii konkolaataa yeroo bantanitti jalqaba humni kan inni maddu baatirii irraayyuu jechuudha. Elektirikaal keemikaal inerjii kana yookiin anniisaa keemikaalaa kana gara anniisaa elektiriikaatti jijjiiruudhaan motoriinoodhaaf ni erga. Motoriinoon kun immoo anniisaa elektiriikaa kana gara anniisaa makaanikaalaatti yookiin anniisaa sochiitti kan jijjiirudha jechuudha. Kanaaf akkuma qulfii bantaniin humna eessaa akka baatiriirraa gara motoriinootti akka darbu eeyyamaa jirtu jechuudha. Kanaaf egaa inni lammaffaan qaanqee yookiin ibidda uumuudhaaf baatiriin ni fayyada. Akkasuma yeroo qilleensii fi boba'aan injiinii keessatti walitti makamanitti ibiddi ni barbaachisa yookiin immoo qaanqeen kun ni barbaachisa. Ignition systemiin kun humna ho'aa uumuudhaaf humni sirriitti akka uumamuuf abidda yookiin qaanqee itti caaruun barbaachisaadha. Haa ta'u malee maddi qaanqee kanaa baatiriidha jechuudha. Kanaaf baatiriin al tokkotti motoras ni kaasa. Akkasuma anniisaa abiddaa yookiin ignition systemii kana injiiniidhaaf ni ergaa jechuudha. Kuni motora beenzilaa keessatti qofadha kan inni tajaajilu. Ignition systemiin kun egaa humni ignition systemii yookiis immoo abidda uumuun kun akkuma duraan ilaalaa turre motora beenzilaan hojjetu keessattidha jechuudha kan inni hojjetu. Inni sadaffaan dinaamoo hojii isaa akka eegaluuf humna elektiriikaa kennaaf jechuudha. Dinaamoon hojii mataa isaa danda'e qaba. Akkasuma baatirii deebi'ee guutuudhaaf baatiriin yeroo humna keemikaalaa sana gara elektiriikaatti jijjiiru ni dhuma. Deebi'ee baatiriin kun humna guuttachuu qaba. Humna sana kan guutu dinaamoo kanadha jechuudha. Dinaamoon kun jalqaba baatirii kanaan ka'a jechuudha. Baatirii yeroo ka'utti dinaamoon kunis al takkaa wajjiniin jalqabaa jechuudha. Yeroo sana baatiriin keenya hojii isaa erga motora keenya kaasee booddee hojii isaa ni dhaaba. Garuu maal gochuu jalqabaa? Humna qaama dinaamoo kanaan humna guuttachuu eegala jechuudha. Humna guuttachuu eegala. Garuu dinaamoon kun jalqaba kan inni ittiin ka'u baatiriidhaan jechuudha. Inni kan biraan yeroo motorri hin hojjennetti anniisaa elektiriikaa qaamolee barbaadaniif kan akka teeppii, kan akka raadiyoo, kan akka paawusaa isaan kun akka isaan hojjetaniif daayiboordii keenya irratti kan nuuf sochoosu baatiriidha jechuudha. Kun yeroo motorri hin hojjennetti yookiis immoo yeroo dinaamoon keenya hojjetaa hin jirretti baatirii kana fayyadamna jechuudha. Yeroo dinaamoon hojjetaa jirutti garuu dinaamoon kanatu humnoota kan akka hojjetan godha jechuudha. Kanaaf yeroo motorri cufaa ta'etti dinaamoon keenyas cufaa ta'a jechuudha. Dinaamoon cufaa ta'a jechuun immoo baatiriin keenyatu hojii hojjetaa jira jechuudha. Kanaaf isaan kun faayidaa baatirii isaan keessaa beekamoodha jechuudha. Egaan qaamoleen baatirii maal fa'i jennee yoo ilaalle baatiriin qaamolee sadii qaba. Beekamoo kan ta'an qaamolee sadii qaba. Inni jalqabaa qola baatirii yookiin haguugduudha. Qola baatirii isa gara alaasaa qaama baatirii haguuguuf kan nu gargaaru. Inni lammaffaa terminaala baatiriiti. Terminaalli baatirii terminaala poozitiivii fi terminaala neegatiivii jennee bakka lamatti kan nuti qoodnu kun terminaala baatirii jedhamu. Inni sadaffaan seeliidha. Seelii keessa baatirii sanatti kan argaman seelonni jiru. Mee tokko tokkoon ilaalla. Egaan akkuma argitanii qola baatirii jechuun qaama gara alaa keemikaala sana haguugee jirudha. Keemikaalli baatiriin kun egaa keemikaala kanneen akka salfariik asiidii of keessaa qaba, bishaan of keessaa qaba, liidii of keessaa qaba, liid oksaayidii of keessaa qaba.
yeroo sana egaa keemikaalli sun ayooniin gara poozitiivii irraa gara negatiiviitti akkasuma negatiiva irraa yeroo walitti daddarban sana anniisaan keemikaalaa sun gara anniisaa elektirikaalaatti ayooniin yeroo achi keessaa ba'aa deeman bifa kaarentiitiin darbuudhaan gara anniisaa elektirikaatti jijjiiramu jechuudha. Kanaaf terminaalli poozitiivii inni jennu kun mallattoo poozitiivaa cina isaatii qaba. Baatiriin asuma irratti yookiis baatirii kana ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf baatiriin kuni karaan kun poozitiiva yoo ta'e poozitiivni bukkee kana isaarraa cina isaa kanarratti poozitiiv jedhee barreeffama. Asiin immoo negatiiv yoo ta'e negatiiv jedhamee mallattoon negatiivaa kun bakka kanarratti ni jira jechuudha. Kanaaf kallachi kun poozitiiva yoo ta'e kallachi kun immoo negatiiv terminaal jenna jechuudha. Mallattoolee kana yeroo baatirii hiinutti adda baafachuu qabna jechuudha. Sirriitti negatiivni karaa kamii poozitiivni immoo karaa kamii jennee sirriitti adda baafachuun barbaachisaadha jechuudha. Haa ta'u malee mallattoo poozitiiva kan of bukkee qabu mallattoo terminaala poozitiiviiti. Terminaalli negatiivii caala furdaadha jechuudha. Mallattoon poozitiiv terminaaliin kun furdaadha. Baay'ee furdata jechuudha. Inni negatiivni garuu mallattoo negatiivaa of cinaa qaba. Akkasuma immoo qal'aadha jechuudha. Isa poozitiiva caala qal'aadha. Kanaan adda baafattu jechuudha baatirii keessa. Garuu baatirii kana adda baafachuun maaliif nu fayyada jennee gaafachuun barbaachisaadha. Akka balaan ibiddaa hin uumamnee fi mallattoolee kana lamaan adda baafnee beekuun barbaachisaadha jechuudha. Mallattoolee kana lamaan beekuun barbaachisaadha. Maaliif kana beekuun barbaachise jettanii yoo na gaafattanii baatirii yeroo hiinutti baatiriin yeroo hidhaman yookiin immoo konkolaataa keenya keessatti terminaala poozitiivaa fi negatiiva sana qaamolee biroo wajjiniin yeroo wal quunnamsiifnutti poozitiiviin dura hidhamuu qaba jechuudha. Poozitiiv terminaalii keenyatti gamada yookiin immoo shiboo keenya sana kan humna elektirikaa fuudhee gara qaamolee birootti geessu sana isa poozitiiva dursa hidhuu qabna jechuudha. Kanaaf itti aansinee isa negatiiva hiinaa. Itti aansuun isa negatiiva hiinaa yeroo hidhamudha kun jechuudha. Itti aansuun fakkeenyaaf kun poozitiiva yoo ta'e keebilii keenya sanagaa isa poozitiiva irratti dura hiina. Yeroo hiinu keebilii keenya finnee asirratti galchina. Yeroo poozitiiva kana hiinee booddee isa immoo negatiivaa fuunee asirratti hiinaa jechuudha. Haa ta'u malee yeroo hiiknu immoo yeroo hiiknutti maal gochuu qabnaa? Jalqaba isa negatiivaa kana irraa fuuchuu qabna jechuudha. Isa negatiivaa kana edda irraa fuunee booddee isa poozitiivaa immoo dhumarratti deebinee irraa fuunaa jechuudha. Kun akkaataa hiikamuu fi hidhamuu baatirii kan argisiisudha. Qaamolee baatirii keessaa inni sadaffaan seeliidha isiniin jedheen jira. Seeliin baatirii abbaan seelii 3 jira. Akkasuma abbaan seelii 6 jira. Kun maalidhaa? Manuwaalii yookiis immoo istaandardii baatiriin tokko ittiin hojjetamudha. Baatirii abbaa seelii 3 yookiin baatirii abbaa seelii 6 bitattu gaafa ispeerpaartii bituudhaaf kutaa meeshaalee gurgurtaa dhaqxanii tokkoon seelii immoo vooltii 2 qaba. Tokkoon seeliin tokkittiin ishii vooltii 2 waan qabduuf abbaan seelii 3 kun egaa lamaan yeroo baay'atu vooltii 6 ta'a jechuudha. Vooltii 6 qaba. Akkasuma egaa abbaan seelii 6 immoo lamaan yeroo baay'atu vooltii 12 qaba jechuudha. Yeroo baay'ee abbaa vooltii 12 kanadha jechuudha konkolaataa irratti kan nuti fayyadamnu. Vooltiin 12 kun baay'ee xiqqaadha. Vooltii 12 jechuun xiqqaadha. Garuu vooltii kana kan ol nuuf guddisu kutaa igniishinii keessatti maal akka ta'e egaa yeroo nuti itti ilaallu jira jechuudha viidiyoo biraatiin. Ammaaf egaa baatiriin yeroo hiikamu jalqaba negatiiva itti aansuun poozitiivatu hiikama isiniin jedheen jira. Isa kana yaadachuu qabdu jechuudha. Qaamolee seelii baatirii keessatti argaman yoo tokkoon ilaallu
Inni jalqabaan positive pileetiidha. Positive pileet kan jennu keessa baatirii sana keessatti yookiis immoo qola baatiriitiin haguugamee kan jiru keessa isaatii kan nuti ilaalaa jirru. Positive pileetiin kun egaa keemikaala liid oksaayiidii jedhamu kana of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf baatirii keenya keessatti liid oksaayidiin kun karaa tokko jiraata. Positive kan jennu asiin kallattii kanaan maaltu jira? Liid oksaayidiitu jira jechuudha. Asiin liid oksaayidii yoo jiraate karaa biraa immoo negatiiv pileetiidha. Negatiiv pileetiin immoo kallattii kanaan liidii of keessatti qabatee jira jechuudha. Argitanii? Kanaaf inni kuni keemikaalli positive pileetii kuni kalariin isaa diimaa bifa diimaa burjujjaadha. Bifa diimaa burjujjaa kan of keessatti qabatudha. Inni positive pileetiin kuni diimaa burjujjaa of keessatti kan qabatudha. Inni negatiivni kun immoo bifa daalachadha jechuudha. Inni kun kalariin isaa bifa daalachaadhaan kan jiru negatiiv pileetii yookiin liidiidha jechuudha. Argitanii? Kun liidiidha. Kun liid oksaayidiidha. Akkasuma egaa as keessa maaltu jira? Qaamni dhangala'aan jira jechuudha. As keessa salfariik asiidiin jira. Akkasuma bishaan jira jechuudha. Bishaan salfariik asiidiin as keessatti nam'a. Salfariik asiidiin parsantii 35 jechuudha. Parsantii 35 salfariik asiidiidha. Parsantiin 65 immoo bishaan jechuudha. Kanaaf elektiroolaayisis siistemii kanaan egaa yeroo keemikaalli kun as keessatti nam'an bishaanii fi asiidiin kun yeroo as keessatti nam'an poozitiivarraa gara neegatiivaatti aayoniin socho'uu jalqabu jechuudha. Akkasuma chaarjonni bakkaa bakkatti socho'uu yeroo jalqabanitti kallattuma kanaan elektiroononni gara alaatti ba'an ni jiraatu jechuudha. Yeroo tacanaannaqamanitti aayononni gara alaa kanatti ni ba'u. Aayononni ba'an sun egaa gara elektirikaal siistamiitti jijjiiramanii jechuudha. Isaan as keessaa dhaqanii ba'an kana dhagaa kanneen baatirii keenya motora keenya nuuf kaasan akkasuma egaa dinaamoo kaasuudhaaf kan nu gargaaran kanneen as keessaa ba'an kana ta'uu yaadatti qabadhaa. Baatiriin anniisaa gaarii qabaachuu isaa kan ittiin madaalamu maaliin jennee yaadachuun kan nurra jiru yeroo qilleensi qorru motora kaasuu yoo danda'e baatiriin keenya humna qaba jechuudha. Sirriitti cimaadha jechuudha. Akkasuma yeroo baatiriin darbaa guutamu miidhaa irra ga'u dandamachuu yoo kan danda'u ta'e baatiriin dinaamoo yeroo guutu irra darbaa tirfii ta'a. Yeroo sana baatiriin keenya sirriitti kan damdamatu yoo ta'e baatiriin keenya egaa kan humna gaarii anniisaa gaarii qabu ta'uusaa beekna jechuudha. Hubachiisa erga motorri ka'ee booda dinaamoon waan elektiriika maddisiisuuf baatiriin hojii hin qabu isiniin jedheen jira jechuudha. Kanaaf hojiin baatirii jalqaba motora kaasuu itti aansuun dinaamoo kaasuu irraan kan hafe yeroo ka'een booda hojii hin qabu jechuudha. Garuu yoo motorri kan cufame ta'e motorri cufaa ta'ee injiiniin keenya hojjetaa hin jiru yoo ta'e kanneen akka reediyoo, teevii akkasuma muuziqaa garaagaraa ittiin dhaggeeffachuudhaaf baatirii kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Baatiriiwwan gosa lachuu yeroo jennu baatiriin kan banamuu fi kan hin banamne jennee ilaalleerra. Baatiriin egaa gosti lachuu rakkina adda addaan kan ka'e yoo motora kaasuu yoo dadhabe motora irraa hiikuun chaarjii gochuun ni danda'ama jechuudha. Chaarjiitti gochuu dandeenya. Ka'uu yoo dadhabe ciruma ka'uu yoo dide irraa hiiknee gara biraa geessuudhaan konkolaataa biraa kadhannee akka inni itti nuuf chaarjessu gochuun ni danda'ama jechuudha. Kun immoo bakkee itti chaarjii gochuun hin danda'amne yookiin humna ibsaa of biraa hin qabnu yoo ta'e daandii irratti yoo ta'e konkolaataa biraa kadhannee itti guuttachuu ni dandeenya jechuudha. Kun akkamitti ta'a isa jedhuuf baatiriin motoraa kaasuu dadhabuu akkamitti beekna jennee dura beekuu qabna jechuudha. Baatiriin dadhabuusaa sirriitti hubachuu danda'uu qabna. Otoo qulfii yeroo bantan motorri keessan ka'uu didaa
sagalee dhageessisee dhaabbata. Yeroo sana motorri dadhabuu isaati jechuudha. Kana immoo maaliin beekuu dandeenya? Dursinee ibsaa fuulduraa ibsina jechuudha. Ibsaan fuulduraa, ibsaan dheeraa fi ibsaan gabaabaan jiru. Isaan baatiriidha kan isaan fayyadaman waan ta'eef ni ibsina. Yeroo ibsitanitti motora kaasuuf yeroo dursinee ibsaa fuulduraa haa ibsinu, itti aansuun motora kaasuuf yaaluudha. Yeroo ibsaa ibsitan kanatti ibsaa ibsitanii motora kaasuuf yeroo yaaltanitti ibsichi yoo kan badu ta'e ibsichi ni bada, deebi'ee dhaama jechuudha. Yookiin immoo hin qannasa, baay'ee xiqqaata jechuudha. Motora ibsaa ibsitanii motora kaasuuf yaaltu, yeroo motorri ka'uuf yaalutti ibsaan sun hin bada. Yoo baduu dadhabe immoo baay'ee xiqqaata jechuudha. Sun rakkina baatirii ta'uusaa kanarraa hubachuu dandeessu jechuudha. Baatiriin fayyaa yoo ta'e garuu maal ta'a? Ibsichis hin dhaamu yookiis immoo hamma ibsaasaa sana hin qannasu jechuudha. Sun rakkoo baatirii osoo hin taane rakkoo igniishinii biraa ta'uu danda'a, rakkoo fiwulii ta'uu danda'a, rakkoo kaandeellaa ta'uu danda'a. Sana haala kanaan rakkoo baatiriiti moo rakkoo baatirii miti jennee adda baafachuu qabna jechuudha. Yeroo kanatti baatiricha hiikuun chaarjii gochuu qabna jechuudha. Kanaaf ibsaan keenya yoo dhaame yookiin immoo yoo hir'ate rakkoon isaa rakkoo baatirii waan ta'eef irraa fuutanii konkolaataa biraatiin fayyadamuun guutuun ni danda'ama jechuudha. Bakka mijataa hin taanetti baatirii biraa gargaaramnee akkamitti kaasuu dandeenya? Yookiis immoo baatirii konkolaataa biraa gargaaramnee akkamitti kaasuu dandeenya isa jedhuu fi konkolaataa keenya baatirii gargaaraa konkolaataa biroo irraa kadhachuun kaasuun ni danda'ama. Kana jechuun konkolaataa biraa osoo karaa deemaa jiru qabnee kadhannee baatirii kansaa sana fayyadamnee kaasuun ni danda'ama. Kan immoo akkamitti? Terminaalota baatiriiwwanii erga seeraan hubanne booda fiixeewwan keebilootaa yookiin sarara ibsaa sana gara elektiriikaatti kan jijjiiru jechuudha. Lamaanii gar tokkoon terminaala baatirii isa gargaaraa irratti qabsiisuudha jechuudha. Argitanii keebilii keenya sana baatirii konkolaataa isa fayyaa ta'e sanarratti keebilii keenya poozitiiva isa kan konkolaataa sana poozitiiva irratti dura goona, deebinee immoo isa neegatiiva irratti hin goona jechuudha. Konkolaataa isa fayyaa baatirii fayyaa qabu sana irratti. Erga sana goone booddee fiixee lamaan hafan immoo isa poozitiiva kamirra goona? Isa poozitiiva hidhamee ture poozitiivii isa dadhabaatti hiina jechuudha. Poozitiivii isa konkolaataa fayyaa sana irratti hiine karaa tokko isaa immoo deebinee poozitiiva baatirii konkolaataa isa dadhabaa isa kan keenyaa sanatti hiina jechuudha. Sana booda isa negatiivii garuu maalitti hiina? Qaama konkolaataa keenyaa isa dadhabaa sanaatti hiina jechuudha. Qaama konkolaataa isa du'eetti, konkolaataa isa dadhabeetti, boodiitti hiina malee negatiivatti hin hiinu jechuudha. Negatiivatti yoo hiine balaa ibiddaa uumuu danda'a waan ta'eef qaama konkolaataa qabsiifna jechuudha. Itti aansuun motora isaa baatirii guutuu qabu erga kaafnee motora isa baatiriin dhume kaasna jechuudha. Jalqaba motora isa kan konkolaataa fayyaa sana ni kaafna. Sana booddee itti aansuun erga ka'ee booda konkolaataa isa dadhabaa sana irratti motora kaasuuf yaalla jechuudha. Yeroo sana maaltu jalqabaa? Dinaamoon motora isa fayyaa konkolaataa fayyaa sanarra baatirii fayyaa qabu sanarra isa dadhabaa sanarratti motoriinoon baatirii guutuu jalqabaa jechuudha. Dinaamoon jechuu kooti motoriinoo osoo hin taane dinaamotu guutuu jalqabaa jechuudha. Dhuma irratti keebiloota baatiriiwwan irraa isa poozitiivii dursuun irraa buqqisuu qabna jechuudha. Konkolaataa isa baatirii dadhabaa qabu sanarraas poozitiiva irraa buqqisna, isa fayyaa sanarra poozitiiva irraa buqqisuudhaan addaan baasuu dandeenya jechuudha. Egaan firoota koo asirratti wanti nuti hubachuu qabnu baatiriin keenya rakkoon mudachuu danda'a. Rakkoon akka hin mudannee fi baatirii keenya konkolaataa keenya keessa yeroo keenyutti haguuguu hin qabnu. Haguuguu yeroon isiniin jedhu affannee wantoota garaagaraa irra tuuluudhaan baatiriin akka ho'u gochuu hin qabnu.
baatiriin firii bakka ta'e yookiis immoo bakka qilleensa argatu taa'uu qaba. Akkasuma egaa baatiriin bishaan jalasaa yookiin gubbaatti nam'u hin qabu. Duubni isaa kan firii ta'e yookiis immoo kan jiidhina garaagaraa irraa kan fagaate ta'uu qaba. Kanaaf seeftii baatirii keenya sirriitti eeguu qabna. Kanaaf egaa milikkitoota amma ani isinitti haasa'e kana yoo argitan rakkoo baatirii ta'uusaa hubattanii baatirii keessan itti guutuudhaan akkasuma itti jijjiiruudhaan seeraan qabachuu qabdu. Kanaaf ergaan ani har'a isiniif qabu kana fakkaataa. Waan na dhaggeeffattaniif, waan na hordoftaniif baay'een isin galateeffadha. Baay'een isin jaalladhis. Saabskraayib godhaa, laayik godhaa, afaan kanas guddisaa, barumsa kanas dhaloonni biraa akka argatuuf biraan naaf ga'aa nan jedha. Kun ergaa kootii. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa.